Barsiisaa dandii dhugaadhaa dhugomsaa tan nama hawwii hawwii dhugomtee ilaaluuf khatmiidhaaf as dhufne daawwii jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii barsiisaa dandii dhugaadhaa dhugomsaa tan nama hawwii hawwii dhugomtee ilaaluuf khatmiidhaaf as dhufne daawwii jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii alhamdulillahi mootii yoomuu kan keetii galanne harka maaranne wantinyuu shukrii tee dhiifne muslimni rabbii keenyaan nuuf rahmate guddaadha kansaa rahmanne arganne ifaa hawaasaa fan ittiin ifu caalamni lakkooysi daata muslimaa hedduudha keenya baay'inne beekumsi ballachaa jira jabaatee barkeenya humni arrallee guddinni diini dabalee kansaa baay'inne dabalee dabraa haa deemu jabaatee ganaallee diiniin dabalee dabraa haa deemu jabaatee ganaallee diiniin barsiisaa barii barnootaa oomishtee dhaloota booruu barsiihii kan qalbii duutee gabbisee abdii nuuf horuu ustaaz Abdallah Muhammad isinii kan diiniin barruun gaarii walisifaa qabu rabbiin koo arraafii boruu gaarii walisifaa qabu rabbiin koo arraafii boruu barsiisaa dandii dhugaadhaa dhugomsaa tan nama hawwii hawwii dhugomtee ilaaluuf khatmiidhaaf as dhufne daawwii jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii barattoonni barsiisaadha turtee bootaan yeroo dheertuu markazaa keenya baraaree barsiilaa kan sammuun jamtu jaaminaa jaahilummaadha markazaa nurraa kuffiftu galma diinsiitu nuuf tahee ilmaan keenya akka diin bartu nu bartee barjoolleen teenya guyyaadha gammachuu gartu du'aa'ii roobsinaaf dhufne haamiileen isaanii haa cimtu khattamtee arraas shamarreen barsiifan Hussein ja'amtu gabbuuftee osoo hoggayyuu qur'aanaa waliin haasoytu qalbiin fiirottan siidha gammaddeef arra hundumtu ifattee qalbiin adawwee arrumaa kannaasuun kuftu khattamtee arras shamarreen barsiifan Hussein ja'amtu barsiisaa dandii dhugaadhaa dhugomsaa tan nama hawwii hawwii dhugomtee ilaaluuf khatmiidhaaf as dhufne daawwii jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii bagaanuuf geesse kongiraa bakee yaasifan Hussein baga deemtee ilaaltee karaa diinsaatiin rabbiin bal'ise guyyaadha barnoota diddee diin irraa siin gortuu nafseen sumaatu qabee diin keenya sossobee isii leenjise hedduudha shariini kankee tokko lama miilise baay'eedha warri si ilaalee arra gaabbuudhaan sheeneyse yaadannoo boruuf gaariidha ati lubbuu teetiif keeyse jabaadhu jabeenyaan jabdu nuuf tahee dubbii dhageeyse jabaadhu jabeenyaan jabdu nuuf tahee dubbii dhageeyse
barattoonni cilmii isaatiif as turtan yeroo dheertuudha. Amiirraanii fi horeeleen ammas miseensi guutuudha. Bagarraa tolchitan dhufteen teenyaafis guyyaa isiidha. Obbolummaan diin keessanii dhugumaan isin sirriidha. Obbolummaan diin keessanii dhugumaan isin sirriidha. Barsiisaa barii barnootaa oomishtee dhaloota boruu. Barsiihii kan qalbii duutee gabbisee abdiinuuf horuu. Ustaaz Abdallah Muhammad isinii khadiinii barruun gaarii walissiifaa qabu rabbiin koo arraa fi boruu. Gaarii walissiifaa qabu rabbiin koo arraa fi boruu. Barsiisaa daandii dhugaadhaa dhugoomsaa tan nama hawwii. Hawwii dhugoomte ilaaluuf khatmiidhaaf as dhufne daawwii. Jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii. Barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii. Jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii. Barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii. Ustaaz Abdallah Muhammad jiraadhuun barsiisaa khiyyaa. Sammuu teenya qajeelchite nu gootee dukkanaan guyyaa. Hin dhiisuu haadha gaalataa ammas dubbachuu khiyyaa. Tan qophii ukhtiidhaaf goote barattuu teenya Sumayyaa. Galatoonfachuu barbaanne qeeballee tan si hadiyyaa. Si haa gammachiisu rabbiin ilaahiin barmootii khiyyaa. Jiraadhaa nagayaan tura hundinuu yaa ilmaan ayyaa. Hin hafuu mijaa harkannaan nin dhufaa khambiraa guyyaa. Hin hafuu mijaa harkannaan nin dhufaa khambiraa guyyaa. Barsiisaa barii barnootaa oomishtee dhaloota boruu. Barsiihii kan qalbii duutee gabbisee abdiinuuf horuu. Ustaaz Abdallah Muhammad isinii khadiinii barruun gaarii walissiifaa qabu rabbiin koo arraa fi boruu. Gaarii walissiifaa qabu rabbiin koo arraa fi boruu. Barsiisaa daandii dhugaadhaa dhugoomsaa tan nama hawwii. Hawwii dhugoomte ilaaluuf khatmiidhaaf as dhufne daawwii. Jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii. Barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii. Jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii. Barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii. Barsiisaa daandii dhugaadhaa dhugoomsaa tan nama hawwii. Hawwii dhugoomte ilaaluuf khatmiidhaaf as dhufne daawwii. Jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii. Barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii. Jabaadhoo hidda diin keenya beekumsaan ganaas mi'aawii. Barichaa jiruuf jireenya markaz Imaamun Nawaawii.